nama du'uudhaaf daqiiqaan lakkaawamaa fi jiruutu mee koompitara kiyya kana naaf as kennaa jedhee fayyadama. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network, kun qophii quba qabduudhaati. Qophii quba qabduu qopheessee kan isinii dhiheessu an ibsa Amasraaj. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu hordofaadhaan afeerraa teenya. Qophii quba qabduu keenya arraatiin taatee dinqisiisoo addunyaa lama qabannee isinii dhiyaanne. Tan duraatii nama du'uudhaaf daqiiqaan lakkaawamaa jiruufiitu mee koompitara kiyya kana naaf as kennaa jedhee doktoroota gaafate. Tan lamadaatii roobootii namtolcheen deeggaramuun tolfamte artificial intelligenceetu ministeera tahee muudame. Dubbiin akkana hanga xumuraatti nu hordofaa. Biyyi Albaaniyaa nama namtolcheen deeggaramuun tolfame AI artificial intelligence ministeera gootee muudde. Ministeerri muummee Albaaniyaa Eedii Raamaan malaamaltummaa balleessuuf jecha dubartii namtolchee roobootii artificial intelligencein oomishamte kaabinee isaanii godhanii muudan. Roobootiin namtolchee artificial intelligencein deeggaramte tolfamte yeroo jalqabaatiif addunyaarraa Albaaniyaa keessatti ministeera ta'uudhaan muudamte. Ministeerittiin hubannoo namtolcheetiin tolfamte tuni maqaan isii baafame Diyeellaa jedhama. Diyeellaa jechuun afaan Oromootiin biiftuu akka jechuuti. Diyeellaan hojii mootummaa saffisiisuudhaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf shoora olaanaa akka qabdu itti amaneetiin jiraaja muummichi ministeeraa Eedii Raamaan. Diyeellaan ministeerri artificial intelligencein oomishamte tuni bu'aa teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun dhaabbata Microsoft waliin tumsaniin tan gabbatte ta'uu Associated Press gabaasetti jira. Nama du'uudhaaf daqiiqaan lakkaawamaa fi jiruutu mee koompitara kiyya kana naaf as kennaa jedhee fayyadama. Dubbiin akkana. Namni kun maqaan isaa Alejandro Navarro jedhaniin barsiisaa herregaati. Alejandroon akka malee dhukkubsatee hospitaala kutaa ICU keessatti doktoroonni du'a isaa caqasaadhaa jiran. Alejandroon onneensaa 180 dalagaa dhaabdeeti jirti. Kaleen isaa immoo parsantaa 100 jechuun guutumaa guututti hojii dhaabdeeti jirti. Alejandroon haala kana keessa osoo jiruuti mee koompitara kiyya kana naaf as kennaa jedheen doktorootaan. Alejandroon kan rakkachaa jiruuf du'a osoo hin taane waan biraatti fakkaatti. Fuudhaniiti koompitara itticha kennan. Alejandroonis koompitara banee firii qabxii barattoota isaa tokko tokkoon dalagutti seene. Akkuma qabxii barattootaa kaayee fi xumureen addunyaarraa boqote. Itti gaafatamummaa ogummaa isaa bahatee addunyaarraa godaane. Waan ajaa'ibaati. Kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network, qophiin arraaf isiniif dhiyeessinu asumarratti xumuramti. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jenna. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani ibsa Amasraaj.